Ashama kam jirtu hordoftoonni chaanaalii quunnamtii keessanii arrammoo koodii haaraa tokko Itiyoo Telekoomiin kan gadhiifame isiniif qabadhee dhiyaadheera. Koodii kanas walii wajjin kan ilaallu ta'a. Gabaabaatti faayidaan koodii kanaa namni nu hin beekne yeroo nu dawwalu yookiin silkiin keenya nama hin beekneef yeroo dawwalamu infoormeeshinii keenya akka qabateedha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo feesbuukii nama yookiin telegiraamii nama haaraa yeroo agartanii baay'ee isaatiin bartu jechuudha nama sanaa yookiis infoormeeshinii ammatti irraa argachuu dandeessu. WhatsAppis istaatasii isaa irraa argachuu dandeessu. Inni kunis akkuma kana infoormeeshinii gabaabaa bizinees kaardii yoo hojii onlaayinii hojjettee hojii barbaadan hojjettee illee bizinees kaardii keessan illee irratti galmeeffachuu dandeessu. Infoormeeshinii keessan istaatasii keessan gabaabumatti barreessuu dandeessu. Gaafa namni sun isin dawwalu yookiis namni silkii keessan hin qabneef gaafa dawwaltanii akka durii silkiin kun kan eeguutii jettanii deebisanii gaafachuu hin taane infoormeeshinii nama sanaa qabatee dhufa jechuudha. Kan inni qabatee dhufu immoo yoo namni sun haala namatti isinitti agarsiisuuf deemu yoo guuttate jechuudha. Egaa isin immoo warra carroomtan waan taataniif odeeffannoo kanatti dursaa fayyadama. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanaalii kanaa ta'a. Warreen subscribe gootanis warreen subscribe hin godhin jirtanis viidiyoo kana immoo laayik gochuun jalqabnu amma kallattiimaan gara viidiyootti dabarra. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Tole gaama kunoo gara viidiyoo dhufneerra wanti nuyi goonu wanti tokko illee hin jiru. Gara bilbilaa deemnaa jalqaba akkaataa galmee fi waan tokko isinitti agarsiiseen dhuma irratti immoo akkatti istaatusii yookiin odeeffannoo keenya kana kaawwannu isinitti agarsiisa. Star 123 irratti dawwallachuudha. Baay'ee keessan SMS-dhaan isinii galeera. Anis SMS-dhaan naa galee na arge. Sana irratti bilbiltachuudha. 123 jechuudha. Akkuma paakeejii bitattanii. Sana booddee welcome to call signature service dha. Language kan jedhu jira garuu language sana jala Amaariffaa fi Ingiliffaa malee mammaatti afaan Oromoon jiru. Kanaaf Amaariffaa irra immoo Ingiliffuma yoo isinitti agarsiise xiqqoo naa salphata. So asitti menuuwwan 8tu jira. Isaan kana keessaa inni tokkoffaarra jiru subscribe jedhudha. Yeroo isin subscribe gootan chaanaalii koo subscribe gochuu akka hin daganne. Isa subscribe kan jedhu kanatti yeroo buutanii daily guyyaa tokkotti birrii tokko yookiis guyyaa torbee tokkotti birrii 4 baay'ee tokkodha kaasa jechuudha dhugaa rabbi. Infoormeeshinii amma kana gahu isinii kuusee qarshii salphaa amma kanaatiin jechuun baay'ee tokko namatti tola. Guyyaa guyyaatti yoo birrii tokko isinirraa fudhata yookiin immoo torbanitti birrii 4 isinirraa fudhateeti infoormeeshinii kana isinii kuusachuudha. Isa guyyaa guyyaatti birrii tokko irra immoo torbanii kana isinii wayyan jedha. Maaliif guyyaatti birrii tokko jechuun torbanitti birrii 7dha. Kun garuu torbanitti birrii 4 duwwaadha jechuudha. Yooma Ingiliffichi yookiis Amaariffii isaa isin shawwade malee isa wiikilii kana tariifi jechuudha. Isa lammaffaa filadhaa isinii amma waan hin barbaanneef keessaan keessa bahuuf immoo gabaabaatti meenuu isa jedhu 0 jechuudha. So nittaan immoo set status jedha. Akkaataa itti infoormeeshinii keenya kuufannudha jechuudha inni kun. Lammaffaa sanatti buunee erga subscribe goonee booddee jechuudha. Erga galmoofnee booddee set status kan jedhu sanatti buunna jechuudha. So dura subscribe godhee jechaadha. You are not subscribed to kaadaan subscribe goone waan ta'eef jechuudha. Select waan itti butanii subscribe gootu isa booddee message isinii ergu jechuudha. Subscribe godhee isinitti agarsiisu. Kan daily godhu. Akkuma agartan you have successfully subscribed to the daily package you will be charged jedha. ETP per day birrii tokko guyyaa tokkotti irraa fudhatu. Staatusii korra godhachuu danda'a. Bizinees kaardiin immoo ishee lammaffaa irra sadaffaa irra jirti jechuudha. Sana booddee isa lammaffaatti gaafa bu'u preferred content. Please send your preferred content to 623 by SMS and set your status. Infoormeeshinii keessa yookiis waan kuufachuu barbaadan karaa miiseejii fudhattanii jechuudha. Karaa ergaa gabaabaa 623 argitu jechuudha. Barreeffama baay'ee gabaabduu taatee barreeffama isin ibsitu jechuudha. Inni kun hojii keessan utuu hin taane isiniin maqaa keessan eenyummaa keessan eenyu akka taatan yookiis immoo jira miti beekaa tekstiiwwan namatti tolan jechoota akka amantii keenyaatti ta'uu danda'a akka aadaa keenyaatti ta'uu danda'a. Wantoota jechoota namatti tolan sana gashachuu dandeessu jechuudha. Akkuma Facebook irratti baa'uu guuttannoo, akkuma Telegram irratti baa'uu guuttannoo, akkuma WhatsApp, Instagram irratti guunnu sanatti waan prefer godhattan waan isinitti tolee guuttattu jechuudha. Isa booddee inni itti aanu immoo iddoo set status ammaatti deebiin kanan isinitti agarsiisin darbe tokko jira. Dhiifama.
daqiiqaa baay'ee sababiin keessa tureef bajaajii 23 yeroo bizinesi kaardii guuttattan immoo fuulduruma seet istaatusii sana jala galtanii karaa miiseejii yeroo argitan sana BC dursitanii argitu jechuudha. Lamaan sadda tokkotti kaa'eera. Istaatusii makana jala erga galtanii karaa SMS hidhattanii ergaa gabaabaa jechuudha. Erga informationii sana barreessanii irraasitanii immoo BC jettanii barreessanii argitu jechuudha. Isinittan agarsiisa isa kana gara namaatti. Inni ittaan immoo reject jedhudha. Informationiin kun akkasiin hin galle yeroo namni dawwalu akkasiin hin galle yoo barbaaddanii fooriitti buutu jechuudha. Lakkoofsa fudhattee isa booddee reject all numberedha specified numberedha. Inni jalqabaarraa silkii kamiyyuu silkii nama kamiirraayyuu information gaafa isiniif dhufu akka inni bilbilli keessa rejectii godhu yookiin akka hin fudhannedha. Inni ittaan immoo specify adda baastanii lakkoofsa murtaa'e yookiis lakkoofsa isin itti himtan qofa akka inni rejectii godhudha. Baay'ee tokko waan namatti tola dhugaa rabbii Itiyoo Telekoom guddaa galatooma jenna. Kanaan isinitti agarsiisin darbee sadaffaa irratti jechuudha. Seetee bizinesi kaardidha. Yoo BC isa isinii jedhin isinii galuu dide baacaa sana jechuudha. Kun akkuma agartan qubee guddaadhaan please send BC your preferred content to 623 by SMS and set your business card. Silaa callisanii ma barreessitu kana garuu baa fi caa guddaa barreessitu jechuudha. BC erga barreessanii booddee hojii keessan business card irratti akkuma beekamu hojii keessan teessoo keessan dabalataan immoo iddoo argama keessanii lakkoofsa bilbilaa keessanii illee informationii profailii Facebook, YouTube, Telegram karaa adda addaa karaatti namni isin qunnamuu danda'u adda addaa hojii keessan cimina hojii keessanii waan akkasii barreessitu jechuudha. Inni ittaan immoo resumeidha. Shanaffaa irratti kan argitan kun immoo lakkoofsa amma gara irraatti reject goone yoo deebisnee kan hojii jalqabu barbaanne immoo isa kanatti buusnee all numberii gochuu dandeenya. Keessaa immoo lakkoofsa specify ta'e immoo lakkoofsa murtaa'an immoo lamatti buunee keessaa jalqabsiisuu dandeenya jechuudha. Isa kana lixxanii ilaaluu dandeessu waan ammalatti nama rakkisuu hin qabu. Inni ittaan immoo ja'affaadha my information iseerudha. Ja'affaa kanatti gaafatan information keessan akkamitti akka namaaf dhaqu SMS siin ergisiniif ergisinitti agarsiisa jechuudha. SMS dhaan isiniif ergaa isa booddee yoo ariif hidhate yookiis yoo namatti tolate isuma irratti dhiistu yoo immoo qayyaruu barbaadan immoo qayyartuu jechuudha. Akkuma agartan SMS naaf ergaa duraan nama ammaatti hin jijjiirra waan ta'eef achumaan immoo waan isaan jedhanii naa ergan hin ilaaltu. Akkuma agartan Amaariffaan kan barreeffamee yeroo baaxirri mallayaa agalgiloota maliiktii mi'aamnadhe kan itti fuusana sanadha jechuudha. Ammaa fi istaatasiin koo maaliif barreessan akkasumatti darbaa jira akkaataatti barreeffamus irratti agarsiisa yeroo suman barreessa jechuudha. Sana booda maalitti akka inni jijjiirame in ilaalla. Akkuma agartan kanatti naa jijjiirameera jechuudha. Yeroo galmooftan ofii isaa Amaariffaa kanarra sinigaa akka naan jechuudha. Yookiis birrii keenya balleessi akka hin jenne isa booddeetti deebitu. Gara dhumaarra geenyerra amma unsubscribe dhaan ittaan immoo torbaffaa irratti yoo birriin qabetta yookiis yoo qarshina jalaa fixaa jettan tajaajilli kun nan barbaachisu yoo kan jettan ta'e 7tti bu'uun unsubscribe gochuu dandeessu keessaa bu'uu dandeessu jechuudha. Saddeettaffaa irratti immoo laanguweejidha. Laanguweejii jala gaafa galtan akkuma isinitti immoo haala nama gaddisiisuun afaan oromoo uumamaatti reebootii kana irratti guutamee hin jiru. Yeroo inni irratti gubinaanii seentanii ilaaluu dandeessu wanti guutamee hin jiru amma ammaatti. So akka isaan guutan immoo abdii guddaa qabna. Ammaaf Amaariffuma jira. Warra Amaariffaa yaaltan Amaariffaa fayyadamaa. Warreen afaan oromoo dandeessan immoo afaan oromootiin fayyadamaa isiniin jedha. Amma akkamitti akka informationii sana an barreeffadhu isinitti agarsiisa jechuudha. SMS jala erga galtanii booddee 623 jechuudha ergamaa ana erganii turanii jala galtanii waan barbaadan barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan koo ergaan barreesse booda walitti deebina. So akkuma agartan barreessee fixeera. Sana booda nan erga jechuudha. Kanuma ergitu jechuudha.
BC ettanii hojii keessan barreessitu jechuudha. Waan barbaadan barreessuu dandeessu garuu na ibsa waan jettan barreessuudha. Waan nama ajaa'ibu garuu kaaraakteriin keessanii your request to update your new signature failed dha. Your signature shall be between 8 and 17 characters. Please try again. 1 2 3 qubeen isin guutuu qabdan 8 fi 70 gidduu ta'uu qaba. Maal akka inni yaadan beeku garuu birrii kaffalleerra. So kun waan nama rakkisuuf information keessan seeraan barreeffama bareedaa guutanii yoo barreessitan isinii fudhachuu danda'a waan isin diloon qabu. Kan inni barbaadu barreeffama gabaabduu barreeffama isinii fi qabaatee barreeffama gabaabaa yeroo itti fudhattanii yaaduudhaan guuttachuu dandeessu. Sana booda namaaf yeroo dawwaltan namni yeroo isin dawwalu haala ajaa'ibaatiin silkii nama sanaa irra gala jechuudha. So silkiin kun yoo ta'e inni dawwalaa ture baasaan beeku kan jedhu hafeeraa asumaan biyyi keenya gara biyyoota guddataniitti akka dabalamaa artasumaan galateeffachaa deemna. Asumaan immoo information dabalataa kanan isiniif kennu Safaricom silkii ajaa'ibaa gurguraadha. Silkii xiqqoodha. Garuu dual simii fudhatti simii tokkoffaan dirqama kan Safaricom ta'uu qaba. Simii lammaffaan immoo kan Itiyoo Telekom illee fayyadamuu dandeessu. Garuu silkii sana kan adda garuu YouTube'n hojjetti. Silkii xiqqoodha. Silkii keyboardidha. TikTokiin hojjetti. Waan inni hojjenne jiru social media hundumaa akkuma silkii smartphone itti fayyadamtuuf soo bitadhaatti fayyadama. Yoo viidiyoo isaa argadde immoo information isaa detail isiniif qabadheen dhiyaadha. Amma viidiyoo itti aanu wal agarruutti nagaatti.